gammachiisaa eebba kitaaba dhaloota boriitiif fakkeenya ta'u. Eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu. Dhaloota boruutiif jedhu kan Khaalid Saabit. Ustaaz Khaalid Saabitiin barraa'e. Khaalid Saabitiin qopheeffame. Eebba Ustaaz Khaalid Saabit biratti argamna. Khaalid Saabitiin barreeffame. Eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu. Rahmaan Rahiim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu kan Ustaaz Khaalid Saabitiin barraa'e. Kitaabni kun egaan akkuma beekamu bu'aa bahii baay'ee dabarsee barraa'ee bocamee laffaatii dheeraa keessa darbee eebbaaf dhihaatee jira. Maarree akkuma beekamu hawaasa keenya kabajamoo fi jaallatamoo idila addunyaa irratti argamtan kanneen miidiyaa garaagaraa fayyadamtan markaza Nuur al-Hudaa irratti Rabiul Awwal guyyaa 28 fulbaana guyyaa 6 eebbi isaa akka ajaa'ibaatiin kan gaggeeffamu taha. Maarree nu wajjin sagantaa kana akka qooddattan kabajaa fi jaalalaan isin affeerree jirra. Guyyaa Rabiul Awwal 28 fulbaana guyyaa 6 wal argaan keenya markaza Nuur al-Hudaatti haa ta'u isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhaloota boruutiif jedhu kan Ustaaz Khaalid Saabitiin qopheeffame. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhagaha wal dhageessisa inafamu nafina. Kitaaba kurfeeffamtee eebba isaatiif Rabiul Awwal gaafa 28 fulbaana 6 jechuudha. Markaza Nuur al-Hudaa keessatti hawaasni qilleensa gubbaa jirtanuu fi keessuma gartee ammallee warri naannoo keenya jirtan hinafamu hinafinaa isiniin jenna. Eebba isaatiif fulbaana 6 wal argaan kan keenya markaza Nuur al-Hudaa keessatti ta'a. Hinafamu hinafina dhagaha wal dhageessisa. Gammachiisaa eebba kitaaba dhaloota boriitiif fakkeenya ta'u kan Ustaaz rahmatullahi ta'ala wa barakaatu kabajamtoota kiyya jaallatamtoota kiyya xiqqaa fi guddaa warri qilleensa irra jirtanuu fi warri lafa jirtanullee hundi keessanuu bakka jirtanutti nageenyi rabbiitii fi rahmanni rabbii isin faana haa jiraatu isiniin jecha oduu gammachiisaa eebba kitaaba dhaloota boriitiif fakkeenya ta'u kan ustaaza kiyya kabajamaa kiyyaa fi jaallatamaa kiyya qaalii naman akkaan jaalladhu dargaggeessa qaxalee bareedaa rabbiin diinii kanaan bareeche Khaalid Saabit eebbifamuudhaaf warri gubbaas qophaa'aa jiranii warri lafarraas qophaa'aa jiranii akka ji'a Arabiitti Rabiul Awwaliin guyyaa 28 akka ji'a isa kan afaan Oromootti immoo fulbaana 6 yoo rabbi jedhe haala gaariidhaan eebbifamuudhaaf waan qopheeffamee jiruuf hundi keessanuu maqaa rabbiitiin isin affeerree jirra. Amaanaa rabbii akka dhufnee bakka kanatti argamnee wajjiniin qaalii kiyya kabajamaa kiyya jaallatamaa kiyya kanaaf akka hunna taanuun isiniin jedha. Hundi keessanuu bakka jirtanutti nageenyi rabbiitii fi rahmanni rabbii isin faana haa jiraatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Kanaaf wal argaan keenya Rabiul Awwal 28 markaza Nuur al-Hudaatti. Rabiul Awwal 28 kara markaza Imoo kan geggeeffamu ta'a inshallah. Nullee akka dhaabbata keenya dhaabbata Nuur Baas Tiraansport Sheer Kaampaanii hooggantootni keenya akka irratti hirmaatanu hawwii guddaa qabna. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Abdiin uummata tokkoo dhaloota egereetiin kan ijaaramee fi har'a irratti hojjetamedha. Har'a bakki nuti argamnu magaalaa Jimmaa obboleessa keenya Ustaaz Khaalid Saabit biratti argamna. Dhimmi nuti walitti qabamneef dhimma eebba kitaaba dhaloota egereeti. Kitaabni dhaloota egeree barreeffamee gulaalamee xumuramee eebbaaf qophaa'ee jira. Kitaaba kana keessatti dhalootni egeree maal ta'uu qaba, eessaa ka'uu qaba, eessa ga'uu qaba kan jedhu dhaloota egeree bocee jabeessee cimsee urgeessee faayee gaachana godhee diiniif duniyaadhaaf gadi kennuudhaaf xiyyeeffatee kan barreeffamedha. Kanaaf eebba kitaaba kanarratti kan wal arginu ta'a. Kanaaf wal argaan keenya Rabiul Awwal 28 مركزة نور الهدات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا إمي ولتكابا مليف إما كتابة إجري بروج وكان أبوليس كينيا خالد Saabitiin barreeffame. Egaa kitaabichi kitaaba addaati. Wanti kitaaba addaa isa godhu
seenaan kaleessa darbe wanti baratamu adda wanti hojjetamu egeree boriituufi jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kana ta'uunsaa kitaabicha adda godha waan ta'eef egereen boruu namni adda jiraatee du'uu qofaaf waan hojjetu egeree boriitiif dhaloota maal dhaalchifna, dhaloonni maal barataa, dhaloonni maal nurraa fudhataadhaaf jiraanna waan ta'eef kitaabichi hayaata keenya, kitaabichi kaleessa keenya, kitaabichi mustaqbala keenya waan ta'eef kitaabicha irratti haa argamnu, haa hirmaannu. Eebbi kitaaba kanaa Rabiicul Awwal 28 kara markaza Iimootiin kan geggeeffamu ta'a inshaallah. Nullee akka dhaabbata keenya dhaabbata Nuur Baas Tiraanspoort Sheer Kaampaanii hooggantootni keenya akka irratti hirmaatanu hawwii guddaa qabna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الداعي بإيماني على الإسلام رباني. كتابة ألوتا إجريتي. Kitaaba egeree boruu jedhu Oduu gammachiisaa eebba kitaaba dhaloota boriitiif fakkeenya ta'u. Eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu. dhaloota boruutiif jedhu kan Khaalid Saabit. Ustaaz Khaalid Saabitiin barraa'e. Khaalid Saabitiin qopheeffame. Eebba أستاذ خالد ثابت برتي أرقمنا. Khaalid Saabitiin barreeffame. eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu. Rahmaan Rahiim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eebba kitaaba dhaloota boruu. Eeyyeen eebba kitaaba dhaloota boruu kan Ustaaz Khaalid Saabitiin barraa'e. Kitaabni kun egaan akkuma beekamu bu'aa bahii baay'ee dabarsee barraa'ee bocamee laffaatii dheeraa keessa darbee eebbaaf dhihaatee jira. Maarree akkuma beekamu hawaasa keenya kabajamoo fi jaallatamoo idila addunyaa irratti argamtan kanneen miidiyaa garaagaraa fayyadamtan markaza Nuurul Hudaa irratti Rabiicul Awwal guyyaa 28 fulbaana guyyaa 6 eebbi isaa akka ajaa'ibaatiin kan gaggeeffamu taha. Marree nu wajjin sagantaa kana akka qooddattan kabajaa fi jaalalaan isin affeerree jirra. Guyyaa Rabiicul Awwal 28 fulbaana guyyaa 6 wal argaan keenya markaza Nuurul Hudaatti haa ta'u isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oduu gammachiisaa. Ustaazanii fi akkasuma gartee ammallee barattoonni aappii toora Iimootiin argamtanuu akkasuma gartee ammallee sheekoliin naannoo agartee ammallee Jimmaa jirtanuu fi bakka biroo jirtanuu hundi keessan ergaan keenya qilleensa gubbaan isin nuuf haa qaqqabduu isiniin jenna. Akka nurraa nafne kitaaba dhaloota boruutiif jedhu kan Ustaaz Khaalid Thaabitiin qophooftee kan dargaggoon gartee ammallee bareedaan kan gartee malee dhaloota duuba isaatii dhufuuf yaadee kan namni fakkeenya irraa fudhatee ilaalee dubbisee irraa baratee dhalootaaf dabarsu qopheessee eebba isaatiif aalimmanii fi gartee ammallee akkasuma gartee ustaazan bakka garaagaraa jiran affeeramanii gaafa Rabiicul Awwal gaafa 28 akkasuma gartee ammallee fulbaana guyyaa 6 markaza Nuurul Hudaa keessatti kan toora aappii Iimootiin wal arginu ta'a. Hin afamu hin afina isiniin jenna.